kim fidini tawadu yes go gero na yuti kubishi ittis kufuu qaba. nama sanida namarraa waan gaarii neeganii Main afqaroonni kee irra takka mana kojoon godhanii hin beekne afqaroonni kee irra giiftii naa kennu maal jedhu taphaxoon hojii sunni maal kennu irratti jedhee laala raasti namni takka mana kana joon godhee hin beekne faan dhufee giiftii nu kennaa jira taaptaa nu gochuu Lina yaaddu kamaa masiin jedha. Dani kan galchee bannaatis miskiina adisitti naannoon kan keenya jalaa cufamee ture akkuma kan keessanitti mana gargaaraa ture bannaatis laayidiin keenya jalaa cufamee ture sammuu Maaramii waaqa daanii na gargaare baay'ee nama gaariidha baay'ee. daanippaadha miti. Yaa Daanippaan miskiinan bannaatis. Ani immoo dheengadda kaleessa immoo dheengadda nan qaxaqqata dheetan nama raree dhiisee deeme. maalifi Qaxaqqatu rakee nama raree akkamitti naan jedhee anchi kasaa. duraanillee duraani amma garuu daanii tuqee sana sinii walitti walaan. Ergee tura wayne daani anchi daaniin kun ani koo asumarratti bichaa seenu Maaliti yaani guys taa'u godhaaf himi calma jettanii taa'inaadha. oduudhaaf Ajandaa jira seetamti asirraan hin jiru. atuu bartee akka ajannaa barbaacha zoorumman Annaa fayyaadumaaf jetteeti. ajandaa atuma taanu dhukkubseen talatu baranaa dhubanne Kun ajannoo biini isaan wayyaa. maaltu nagarrama beektaa koomentii gadhee si keessu gaafaate tasa bakka gaafa dhufuma obsitamini obsitee gaafate miira keessa galtee waan hin taane tokko afaan keessa ba'u akka isaan kaameraa qabatanii saala ta'an oduu agarte. Yesuus Kiristoos. Kanaaf isin jedha baran kanaaf isin jedha walumaa galatti waan gaarii soo argite waan badaas yoo argite bakka kamittuu yoo haa ta'u deebii kan jedhamu asirrattis dhuftee karaa biraatiinis ta'e hin dubbatin hin deebisin. Sababni isaa osoo ati waan gaarii hojjettee yoo ammoo warri waan siin faallaa ta'e si barreessan kuni waan gaarii osoo hojjette waan si barreessanii miti. Caaluma jedhanii fufan jechaadha. Malee gaarii nama uummanni keenya kullaa kan si jaalatus jira gochoo kan guddina kee hawwisu jira. Akkuma sana immoo kanatti kufteetuma yoomuu oo takkaa miidiyaa kanarraa baddee bakka namaa gadi taatee hiriyoota keetii gadi taatee uffanni sirraa bareedu didee waan ammoo jira miti waan hin taane gadhee tokko keessatti seegullee jira si galee. Yaa kun ikkoo kan beekamedha. Kanaafuu isin jedhee baratamas caalteetuma jirta miti. Waan caaltee jirteef ajandaas godhatan waan ta'eef caalituma argame. Okay, ani mooditara nama tokko lama laan kaasne nama hundarraa hun kaafadde maaliif viidiyoo kiyya mooditaratu keessa gad bu'ee viidiyoo an kana dura laayifii ittiin gali viidiyoo santu ba'ee argeessine galee mooditara baase viidiyoo sana ergidhanyaadha harka mooditaraatiif baase viidiyoo sun immoo an ba'ee dhiisee minam giddeetaa isa ta'e sila kanaafu maal gochuun irra jira mooditara kiyya nama takkatti kennuu dhiisu. Bakkan dandeetti nan galfadhaa bakkan dadhabeetti galchuun dhiisa namas kana booda anchi nama keenya kana amma barbaaddeettama famante yoo waan gaarii naa godhatteettee jechuudha. Indee biiftuu ati si jammar mooditara gisee kennitu waan hunda kenni garuu rikoordiin kennin. Anchi kaleessa viidiyoo sadii poostotame laaf viidiyoo sadii sun immoo viidiyoo waraabbii jalaa bahee miti viidiyoo waraabbii jalaa bahee odoo hin ta'in viidiyoo mooditarri keessa gadi bu'ee viidiyoo kee duraanii warabburee baasedha. Koo kanaafuu isin jedhe yoonnoon godhin nama itti amantii anchi bakka minimma yoo nullishi jira kanaafuu kaleessa anchi si jammar bakka aareetan mooditara hundarra kaafadhe eenyurra jira seetee amma mooditarri kee nama tokkorra hin jiru. Kan kiyya eenyurra jira siifi nama lama bichaa irra jira mooditarri kan nama lama
isaayyuu nama amanamaadha jecha nama humaanu nama hin yaa nama sadii irra jira garuu namni sadee sunuu nama amanamaadha. Anaan nama sadii. Daandii kaza dheeressaarra kan maalirraa qabdaati. geessinummarra hin Nama bakka amma maal jedhama kaza hunda isaaniitirra. Maariyamin namoota hin jajjaaladhu irraas namani kana hin godhudhe dammoo namni kenni jechuun kennuu barbaadde kenni bakka tokko tokkotti si barbaachisuu danda'a beektaa garuu dammoo nama akkasumaatti fi miti ilaal modeesara kan kennitu nama ofii kan keetii amantu nama waan kan keessirratti amma fakkeenyaaf ijoollee wajjin ta'utu keessa waadaa fa'aa osoo kennitee maannaat fayyoo fa'aa osoo kennitee nama si waan si godhu miti ilaal isaan kun ati ofii kan keetii yaaddee gochuu hin dandeecha yaaddee jechaadha. Kan nama hunda wajjin walitti dhiyaatan hin kennite yoo isaaniifuu yoo jechaadha isaaniifuu yoo kennite waan biraan bistu waan kennamu maal akka ta'e beektaa mooditara kiyya akkas kennee tanan viidiyoo sanammoo baasanii eenyu ergu maafiidha maafiin kasaa viidiyoon kun akkamitti jedhee gaafannaan mooditara baaseetti maaliin godharee ilmoo dhaqeen irraa xaragee kaase kan hunda isaaniitti anji waanuma gadhee kee gadi baasudha yoo sii darbe anati kalee boocheen si waqqasu yoo atarra gammadde ankalee duuba keessan amma ooma miti bar iyyaadatta matuu beekta waan kalee keessa dabarteen beektu ati. Yaa nin beeka sirriitti malee. Dirqama namni sitti muhuu qabu. Maaliifii dhimmi suma waan ilaallatuufu suma bichaadhaaf waan ati bichaan irraa fayyadamtuufu. Kazaa booda innaatee ofuma of jiraachisuudha biyya lafaa kanarra namni sin barbaachisu. Waati jabbummaa kan kee ofumaa keetii ofitti himi malee harkirra caalatti dammoo ilaalcha namaatii fi yaada namaa eeggatana yaadni namaa beektaa harkirra caalatti nama kuffisa. Waan si ta'uu fi waan si hin taane situ beeka. Waan si mul'isu waan si biines dammoo situ beeka. Kanaaf isaan kana hin laalin gaddeebitee odusitee yeemirra ni ilaala osoo ana ta'e jechaadha. Hin dhaggeeffadhu dhugaa inuman hin dhaggeeffanne osoo Kokkolamaa miti. Ani anchi takkama dammoo jechuudha waan mana dhoggaana poosatan baayiraali baaf ittiin agartee reekaa yoo poosatan baayiraali baaf viyuu ittiin argatu laayikii ittiin argatu koomentii dhaloota isaaniitti tiktook isaanii argatee beekne ittiin argatu kanas bakka biiftuu laayikii laa takka tiktook isaanii irratti arganii beekan viidiyoo kiyyaan argatan. Sirraa kan qabu bakka poosta si godhanii too komantii dubbisan namni komantii dubbisuu jaallatu baay'ee jira beektaa. Kanaafuu anchi baay'ee sun namaan akkatti walii galtee jiraatu biraasii akka abbaatu jedhee. Rakkoon qabu biftu nama akkuma amala namaatitti wajjin jiraatanii yeroo ammaa kanatti dammoo waan hunduyyuu ulfaatadha beektaa. Namni nama si jibbisiisu beektaa gisee tokko sin jira laal harka rukuteetoo akka ati kuftu kasi godhu tokko mootummaa waan si jaallatu sitti fakkaate waan si yaade sitti fakkaate waan si mararsiifatu sitti fakkaate kan si kuffisullee hin jiru tokko dammoo waan yoo ati guddina sadarkaa guddinaa irra geejjii waan ati karaa jallaarra jirtu sitti fakkaate akka sitti fakkeechee si kuffisuus kan barbaadu baay'eetu jiru beektaa. Fakkiidhaaf ati dammoo nama jabduudha nama waan baay'ee keessa darbee harrageedha gara fuulduraatti dammoo ati baay'ee nama guddaadha nama lafa guddaa gahuudha jabaadhu waan takka lamaa kana illee kaayini dura keetti qofa deemi kaayyoo kee qofa beeki kaayyoo kee qofa dhugoomsuudhaaf yaali malee namoota asii gaditti deebii hin deebisi ati hojii namaa akka taate beeki mata duree namaa akka taate beeki. Ismi anchi otoo hin barbaadi waan hin barbaanne keessa galtaa otoo na fuudhee mucaa sun gaafsana na faana bulee na ulfeessa malee maanni yaaduma kala Dubbatiin akkasii garaatti baadheen jira. Uummata akkatti yaadan akka saasabii akkatti warruma ijoollummaa akka saasabii tokko nagarramu hambaasawee gisee tokko gaafa dhufe ana moos ofan tarattara ofii yaakuu Eeguudis akkanan jedhamu
Yoo kaajiraan miti namni lama koo gaafa wal argee waanuma kinu waan bilginaa godhu waanuma jira miti bakka ofii oolanitti nama tilmaama waan ta'eef waan ofii keessa isaanii jirutti nama tilmaamu waan ta'eef ati dammoo isaan kana noon jedhin. nama naa gadiiti maaltu bootana kennisiise takkaan shibuu kan na jibbu nuununu nama naa gadii akka ta'etti fudhadha sii galee. Kana beekuun keetiyyuu gahaadha. Warra akkasii kanatti akkam akka gootu beektaa? Jabaadhu guddadhu amma miti laakkan deebisan amma miti amma deebisin deebii nama tokko gaafa guddatte bakka tokko geesse deebista jechaadha malee amma miti. Indeebisu yan maaltu wanti nama naa gadii deebisan nama takka maalat nama na jaalatu nama eessa geejjee biiftu karaa kan baate karaa kan furte jireenya koo takka taatalu jiru ansi namoonni baay'een kan miidiyaa kana irratti illee filmoonni namoota sanaa yoon deebise baqiidha si galee yoota fi warra yoon deebise baqiidha ansi tap good guys. Networking kaya jira miti guys. Maali nama yung galchi namni nanggal network mo mal tayo. Yang barbaachi sudah nih. Sadi, nyaata ofii keessa godhatin jechaadha. Kazaan akkuma jiruttan gube. maal gubda? Nyaataan gube foon keessa godhe. Maadaamni akkasitti nuuf nega. No, rakkoon qabu. Naa lubbuuti ala gadi baafanii supermarketiin deema kan ishiin na.